Jidduutti mee aariif yaada isinii dabarsuu barbaadana fakkaate yaada gabaabseen waa dabarsu achi booda immoo sagantaa kennaatti itti aanaa. Ramadan Mubarak baga sinin gaye baga numara walin nun gaye. Akkas. Amin amin. Wallahi isinuma agarraan seene beeyta mana namaa jira karaa deemaa jira. Akkasi galatoom jazakallahu khairan. Wallahi isinuma argee jennaanuma jedhi malee. Akkasi Abdul Fattah akkam isin nagaami? Nagaa nagaa. Gaarii jirtu. Hooni Jamal Saadu Oro Oromtitti. Adda walaabuu hundi keessan. Nagaa irra wallah alhamdulillah nagaa irra. Mee obbo Shaffisi nam tokko dubartoota keessaa nam tokko nam buusa. Namni kun Oromiyaa irraa no. Maaliif? Dubartoota keessaa waan xiqqoonatti hin mijjennee fi Ayye akkas taana bu'ii akkas taana Oromiyaa irraa ayyi namni kun nama guddaadha. Hayyuu guddaadha. tole amma jalaa bu'aayee. Ana jalaa bu'aa dubartoota tuqe. Nama guddaadha Oromiyaa irraa argitanii jirtan sanumaaf I respect him. Biyya daataa guuttatanii nama wajjin hirmaatanii. Akkasi Abdul Fattah kiyya ka dubartoota maanuwaaliin akkami kun ka dhiiraati moo ka dubartiiti dubartiin silaa nama gaafachuu irratti xiqqoo beektaa namni kenna hanqina qabna waan kana fooyyessa. Maanuwaaliin kun kan bahe isteejiin dalagaa kuni dubartootaaf bahe moo dhiiraaf bahe jennee gaafachuu ni danda'u qabna. Hojiin dubartii addaawwan baasu jiru hojiin hojii. Work ega jedhame kuni ka dhalaati kuni ka dhiiraa waan jedhame adda bahee jiru. Kun hojii garuu dubartiin konistiraakshina waan gugurdaa kana baachuu hin dandeessu. Isheen hojii isii waan beektuuf dhiirrillee hojii isaanii beeka. Kanarra adda qoodama garuu hojiidha ega jedhame hojiin kamuu hojii. Umriillee umriidha. Isiillee namuma garuu akka isiin hin miidhamnetti. Akkas. Waan faataa akka isiin hin baannetti. Haala isiin hin miidhamnetti jechuudha. Galatoom. Thank you. Galatoom. Asirratti warra Guraagee ilaala challenge. Asirratti mee. Baay'ee. Seenaa dubbadhaa. Yaa. Waan bareedaan qaba mee an asirratti. Waan Akka jaaba. gorsaan leentaa jedheen yaada barumsa gaarii. Okay. Itti fufuu? Itti fufaa. Yaa waan gaarii kaase beektaa attituudii jenereeshinii kanaafillee baay'ee fayyada. Especially waan baay'ee bareedalleedha. Maali eejiin especially social kilaasiidha. Social kilaasii keessaa immoo ijoo fi bakkeen sensitive age kan jedhaman especially waggaa 8 irraa kaasee haga 16tti baay'ee seefilii barbaadu baay'ee eeggannoos barbaadu. Garuu tartiibni inni kaa'e kun baay'ee bareedaa ture. Especially sirna gadaa keessattis jira. Haa ta'uuti maaltu jira? Sometime niiroo piroosesii irratti murtaa'a. Beektaa aadaa jiruuf jireenyaa fi barumsa keessatti akkuma jiru ta'eeti. Sometime perfectii fi warreen dynamic idea yookiin ammoo inni qaban jiranii tokko especially dhala namaa irratti yoo teessee ilaalte maajulaaritii yookaan ammoo baay'ee beekumsii fi meekaanizimiin umrii dursee warra dhufuuf jira. Dammaqiinsa niiroo piroosesiin isaanii aktiif ta'e dursanii warreen baay'ee beekan jiranii. Tokko ammoo umriin isaanii maajulaaritii eejii yookiin ammoo 30 booda darbee 40 keessa seeneeti warra beektaa knowledge bira hin jirre faata. Because dammaqiinsi sochii sammuu ilma namaa waa murtii danda'uu fi wanti illee murteessaadha. Garuu kilaas yoo goote age kilaas yoo goote sirna gadaattu maal jedha seeti. Ijoollee argitee umriin isii 16 fi hanga 24 jiru wajjin hin fiiginii jedha. Wajjin hin fiigin siin jedha. Sirna gadaattu yaa? Because fiigee hin dadhabu beektee especially maaltu jira baay'ee humna qabanii aktiviidhaa jechuudha. Ammas ijoollee humna 24 hanga 32 fal'aansootti hin bayinii jedhan beektee dargaggeessa.
baay'ee sometimes umrii kam keessattuu hojjeta. Achi booda ammoo 32 hanga 40 yaa kumsi isteeppii waa argee waa liqimsee wal'aansoo sanis bahee fiigees namaas dorgomee maal jedhee waan argeef umri kumsa keessa seenee jechuudhaa fi Oromoon isteeppii saniin keessee kanaaf wanni akkas jedhamuuf yeroo baay'ee yeroo humna itti qaban fiiganii hojjetanii yeroo humni jiru qalbiin hin jiru yeroo qalbii argatanii humni hin jiru jedha beektaa Oromoon mammaaksaani qalbiin 20tti humni 20tti qalbiin 40tti jedha fiigalee humni 20tti qalbiin 40tti gaafa ati qalbii akka itti qabattu akka itti seef gootu sii dhufu humni hin jirtu atis saalfachuu jalqabda sii galee laata waan arginu jettu jechuudha kabaja umrii keetii yookiin hin kabaja inni biraa immoo dubartiinis dhiirris ispeeshaalii 14 hanga 18 kan jiru yeroo itti nooleejiiti nooleej jechuun muuxannoo yeroo itti muuxannoo fudhatanii yeroo muuxannoo itti fudhatan dhagama jala jirtan ispeeshaalii warri caqasaa jirtanis haa ta'u warreen yaa kanaaf ispeeshaalii umriin 12 hanga 16 kan jiru nooleejii yookiin meekaanizimii yeroo itti gabbifatanii yeroo itti barnoota dabalatanii yeroo barnoota malee amma hojjechuu fi maallaqa horachuullee miti kilaasiin amma 12 hanga 16 yeroo itti muuxannoo waa barachuudha argatanii 16 hanga 24 ammoo isteeppii filannoodha jechuun waan tokko murteessuudhaaf filannoo barbaacha humna makatee irree makatee jaalala makatee just benefiit akkasumallee diinagdee horachuufillee haafa'uun kuni umrii beektee filannoon baay'een namatti dhufuudha just of ta'uu jalqabanii jechuudha of ta'uu jechuun maatii irraa danda'uu barumsaallee kolleejjiis haa ta'u maal haa ta'u yeroo itti dalagaan harkaatti babal'atu just 24 booda eejiin kamuu umriin kamuu bilchaataa ta'a achirraa kan inni amma reef jedhee humnaan argitee fiiganii hojjetatanii diinagdee yeroo itti kuufatanii achi booda gaafa 30 darban humnaan qaana'aa deemu qalbiin dabalaa deemu look humnaan qaana'u qalbiin dabalaa deemu naajimantiin dabalaa ilmi namaa umrii 30 darbe garuu waa hunda fiigee waan hundatti bu'ee argachuudhaa fi koondishiin yookiin ammoo atmosfeerii filataa jechuudha. Kanaaf amma danda'amaa ta'een akkuma mammaaksa Oromoo sanii humni 20tti qalbiin 40tti san aadaa ofii keessa godhatee namni baay'ee waa baay'ee ittiin ijaaruu mala. Akkasumallee parsonaalitii sabiskoonni illeen akkasuma parsonaalitii hin dabalaa fi deema. Pirootokoolii dhuunfaa ofiillee konfiidensii itti qabaatu jechuudha. Nama hojjetu yoo ta'an, nama baratu yoo ta'an of manaaj godhu naannoo isaanii eeganii, sooshaal kilaasii isaanii eeganii kanarraa wal qabateeti jaalala hawaasummaa isaanii bira qaban kireeditii guddaadha jechaadha. Namni boru barachuu namni biyya hoogganuu namni abbaa qabeenyaa ta'u hariiroo hawaasummaa fi aadaa fi duudhaa isaa sirriitti eeguu barbaachisaadha. Kana malee qabeenyi buluu hin danda'u. Ispeeshaalii diinagdeen hawaasaa wal tuttuqa waan ta'eef dhaloonni humna qabu hojjetaa barachuu kan ammoo umriin isaa deemaa ture yookiin ammoo 34 hanga 40 jiru obboleewwan isaa gadi liid gochuu yookiin ammoo konsul gochuu gorsuu ogummaa qabu qooduu fi soo ishuu akkanaa irratti hojjettanii kana community building fi yookiin ammoo attitude generation kana develop gochuu keessatti gahee guddaa qaba waan xiqqaa miti ulfaadhu jedha challenge. Okay.
Galatooma isinis nuti wanti nu barbaannu change challenging kuni gamana garasi akka dubbii mazzaramu gama dubbii keenya fi dubbii keenya fuune nuti dubbii keenya fuune miizana rakkeetta hayyuullee dhufee mazzana kabaratullee dhufee mazzana nuti dubbii keenya finne kiiloo mara kaa'udha namni yoo fedhe jilmaa fudhata yoo fedhe ammoo mazzanii nurraa fudhata nuti dubbii keenya miizanuma rakkaachuu qaba miizanni keenya sooshaal miidiyaa kana Wallahi nama kana nama salphaa fakkaachuun mala namatti yaada isaan dabarsan yaada kee kareefiitiin wal qabsiisanii akka sirna gadaa Oromootitti illee waa hedduu nu dabarsaniiran. Osoo sammuun keenya hin dhiphatin salphamatti barumsa fudhataa jirra. Salphamatti jechaadha. Fakkeenyaaf sirna gadaa Oromootiin wal qabsiisanii mammaaksas afoola Oromoos nu barsiisanii jiran jechaadha. Humni 20tti qalbiin 40tti ergaa guddaadha. Waan hagammaa haasoin waan tanaan golabanii jiran jechaadha. Humni 20tti qalbiin 40tti. Jawaar amma fakkeenyaaf gaaf durii gaafa dhagaa darbadhaa karaa cufaa jedhaa ture humna dargaggeessaa ture yeroo sanitti jechaadha. Gaafiidhaa gabbeessan namni dhagaa darbadhaa fi karaa cufuu fi mana namaa gubiin eegaanii turan. Garuu gabbee suuta dargaggeetiin zanaa jee dubbataa ture. Maal ta'e dhawaataan of keessatti fudhate hayyummaan dhufaa fi turte umrii gahumsaa keessanaa jira jechaa 36-37 yoo dhufe atileest 40 dhiyaatee jira. Wanti isaan jedhan kuni waan san keessatti viigoonee ilaaluu danda'uu qabna. Kaleessa falmataan akkam ture, kaleessa ani akkam ture. Jennee of ilaaluu danda'uu qabna jechaadha. Yaanni isaanii kun humni 20tti qalbiin 40tti. Yeroo humni 20 sanitti maal dalagaa turre of beekuu danda'uu qabna jechaadha. Qalbiin 40 irra kan jirullee of ilaaluu danda'uu qabna. Kanaaf mee shamarran kennu maal irraa hubataa jirtan barumsa irraa argataa jirtan sagantaa kana. Isin bashannansiisaadha moo isin Gidduudhaan Ramadaan irratti fuulleffannee nashiidaanis jira. Gareen miila kaayoo jaalnadhii gammadaas ergaa dabarfatan nu bira jira. Kallattiidhaan isin bira geennaa kallattiidhaan istiidiyoo dhufanii as jiranii sagaleedhaanis nu dabarsan jee yaada nashiidaa tan isin affeeree walitti deebina. Kallattiidhaan gaazexeessaa madda walaabuu kan ta'e kaamilittiin isin deebisaa miila kaayyoo jaalnadhii gammada hawaasa keenya kallattii adda addaatiinis deeggaraa turan ammas deeggaraa jiran ergaddas garee sochii qeerroo baaleetiif 80 arjoomanna fakkaata. Waa hedduu dalaganii jiran walumaa galatti qarshii miliyoona olitti tilmaamuu hawaasa keenya biraan ga'anii jiranii kallattiidhaan isaanittiin isin deebisaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Haamlee barbaachisa dhugaa dubbachuuf ijaaramiinsi kana nuti wanti barbaannu namoota akkasii himuudhaan ijaaramanii waan gaarii dalagaa turanii isaanittiin isin deebisaa turtii gaarii.
Tole jalqaba irratti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hawaasa kabajamaa fi jaalatamaa ilmaan Oromoo qaqqaalii kan idil addunyaa irratti argamtanii fi gama madda walaabuu miidiyaatiin tamsaasa kallattii dhageeffataa jirtan guyyaan har'aa ramadaanaa guyyaa har'aa kiibxata galgala gaafa guyyaa 21 ji'a 3 bara 2023 akka lakkoofsa warra Awurooppaatitti bara hijiraa irraa ammoo ramadaana ji'a 9ffaa 1444 akka lakkoofsa warra hijiraa irraa jechuudha. hojjetan environmental irratti illee climate change kan irratti illee akkasumas hawaasummaadhaan resource uummanni qabu maal qaba jedhee uummanni akka baratu asirraa akka barnoonni kennamu qabeenyi uumamaa waloodhaan sabni qabaatu maal fa'i qabeenyi uumamaa irra dhalate maal fa'i akkamitti yoo misoomni itti dhufe qabeenya uumamaa san wajjin akkamitti wal dubbisa akkamitti gaafachuu danda'a akkamitti irraa ka'aa dhimma jedhus hawaasaaf barnoota kennuun miidiyaan hagammaa waa'ee diinaa qolachuu fi diinaa deebisuu irratti baay'een hojjeta. Special fi jiruuf jireenya isaa qabeenya uumamaa kan lafa jalaatiif kan gubbarraallee kan inni qabu karaan ittiin himanii fi karaa ogummaan ittiin ibsaniif waloo isaa wajjin wal qabsiisee baay'ee miidiyaan barsiisu waan hin jirreef bakka hanqina jiru laaltanii akka isinitti dabaltanii jajjabeessitanii abdiin qaba. Isa kaan humni namaa kan barate baay'ee jira, hayyuun beekan baay'ee jira. Falmii isaa ta'uu jiruuf jireenya hawaasaa qorannoodhaan utubuu haa ta'u hincinni miidiyaa irraa gara hawaasaa darbatamus irraa qolachuuf haa ta'u hedduu jira. Kanaaf isarratti xiyyeeffadhaa jira. Dheerachuun hifannaa fida waan ta'eef amma namni shaagalaa jira waan ta'eef ramadaana simachuu fi just focus goona garasitti ayyee sitti deebise. Dhageessanii jirtanii obbo Shaffis boruu akkanaan hin faarsine waan sirriitti beekuuniif jechaadha. Nama tokko yeroo dubban